me akana agonu muzammiliin illee namoonni mana maakii turan yeroo sanitti mushawwara hin qabaa jennaan mushawwarri meeqasiin jedhee jennaan 5,000 jedhee waan yeroo san namni hunduu dhagahu jechuudha. Abuzarri illee jiraniina abuzarri waan jiran natti fakkaanne garuu haadha faatee faa jira. Okay, 5,000 saniin baasii jedhanii fakkeenya amma dallaalli tokko waa gurguruuf gidee ka'u waan irra barbaadate waan haga tokko itti fide abbaan bitatu sun immoo waan dallaalli itti fide san kaffala. Akkasii mi jira kee yoo dogongoruu baadde jecha. Muzammil mushawwara kana birrii 100 takka sii kennaa jedhu yoo barbaade mucayyoo tan achiinaa fuutee birrii 100 takka sii kennaa jedhee isinit dhufee immoo isiniin 5,000 haa jedhu. 5,000 saniin nuu tahaa itti nu ergii jettaniini makiinaa eega kafale fedhu muzammil birrii 5,000 tu dorgatee na xaa fuudhu fakkeenya jedhaa beek. Yoo 5,000 sanirraa haga arabtichaa walii gale san waan arabtichaa walii gale arabtichaa dabarsee hanga kaayyoo hambifate san waan dallaalumtidii ofii yookaan ammoo waan irra barbaadatu sana itti fudhatee ta'a jecha. Siigalee arabtichaa yoo fedhe 5,000 kennu yoo fedhe 100 takka haa kennu. Kuni ammoo wanni kun yeroo sanitti waan mucattii tanaaf ta'u jedhanii oolchan. Okay. Lakki amma muzammil birrii 1,000 sirraa hafe arabticha gasin fudhanne fidi jechuun ni barbaadammoo. Lakkiitti 5,000 kun kaffallee jirra deebuu qaba jettammoo maaliif yaada kana kaasuun isin barbaachise akka kootitti. Kanarraa ammoo lakki mucayyoo tana isin gargaaru riskii rabbii barbaadadhu jechuun abdala yoo gargaarre jecha. Mucattiin dhugaa dubbataa jirtu siigalee yeroo kaan dubbii kana oolchu yeroo kan kana kun kaleessa raagaatee gammaatti ila meediisa mucattiillee diisaa jaala mucattiillee diisaa jaala mucattiillee diisaa ana akka kootitti wallaahi ani jecha akka kiyyatti akka hafarsaatti dubbii tanallee dubbii namaallee ajandaa namaallee keessa seenuu dhiise jecha maaliif ennaan namni yoo waa dubbate jaalamee nuti qabadhu gisee takka sagalee wayii jala deega. Ajanda nama keessa seenuu dhiise garuu giseen namni ijoollee sanillee usmee faallee harkatti qabee hattoota maaliidha. Mooyyeetii qabadhaa namni haasa'ee ka'uuf sagalee keetu deddeebisaadha. Giseen usmee faatti illee dubbiin jajjabaatte keessaan itti dhaqee gooddanyoota waliin nyaannee waliin dhuyne afniyyee dabalannee lakki mucayyoontu yoo isin harka jiraatti yoo 70,000 uummanni jedhu kanallee ta'e falli wanni jiru mucayyoo fiddanii garagasiitti akka mucayyoon jirtu namni baree ergasii ammoo nama barbaadan biratti haa mucayyoo ergatanii jennaan yeroo san namni mucayyoon bira deemtu jirtii jennaan gaafatan hayyee nama hin barbaadanne enne gasiirra gisee dhufne qeerroo arganne qeerroo mucayyoo tana ati amma bakka isiin jirtu kanarraa birrii 5,000 ani keessan seenne keessallee hin galleecha yeroo san qeerroo ni jira qeerroo waan kafaltu nutu waan bisharraa bakka amma isiin jirtu kanarraa sibiraan dhuftu nutu kaffala mucayyoo tana bira nuu fuudhuu dandeetta jennaan rakkoo hin qabuun jedhe qeerroon akkasi guruppii hidhannee guruppii keessan qeerroo mucayyoo tana bira fidi erga bira fidde booda waan keeka itti kafaltetti dubbanna achitti ammootu waan 5,000 isaan akkatti walii galaniin fedhan muzammiliin birrii haganaan bakka akkanaa nuu geessi jedhanii makka nuu geessi jedhanii jidda nuu geessi jedhanii isaantu beeka nuti ammoo kabeeynu maalidha birrii qeerroon bakka sanii fuudhee mucayyoo tana oromotti as baasuuti. Isinii galle wan akka kiyyatti waan nan beeku jechuudha. Qeerroon yoo 2,000 si gaafatan 2,000 yoo 1,500 si gaafatan 1,500 waan mushawwarri si gaafate kaffalii irraa fuudhenneen kanuma waan nan beeku malee waan 7,000 8,000 9,000 hin beeku dhuga dubbachuudhaaf waan hin beekne illee keessa seentee dubbachuun nama dhibaa jecha akka itti yeroo san makiin faati itti walii galanii 5,000 mucattii kafalsiisanillee hin beeknu jechuudha. Hin seenne namni ragaa namatti ba'a yoo keessa hin jiru jechuu kooti. Kanaaf mucayyoo tana ammoo ijoolleedhaan birrii amma yoo 5,000 fudhattanuu 5,000 oliyyuu fudhattanuu 70,000 kanayyuu isinii kaffalanuu mucayyoo walii galatti qeerroo bira geessaa jennee namni ijoollee gaafate aanaa afmiyyeedha. Dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Kanaan ala wanni beeknu hin jiru. Kanarratti ammoo mucayyoon gargaarru yoo jettan dhiisaa malee mucayyoon sirrii ni mannee mucayyoon dhugaa hin jirtu duuba mucattii waan hin jirre fiddee araba akkasina godhe yookaan ammoo ijoollee tana akkasina godhe yookaan ammoo ijoollee tana waan hin taane narra dalage yoo jette faayidaan maayin faayidaan keessaa argattanoo maali hin jiru faayidaan jechuudha. Yoo gargaaruun feene ima dhiisa. Dubbii guuranii dubbii garana guuranii garas guuranii mucattiillee kan gargaarre godhuun faayidaa hin qabu jechuudha. Yoo kanaa miti jettan nuti ammoo birriin 2,000 waan guddaa miti wallahi 1,000 takka nutu gaafate jechuudha. 1,000 takka waliin fuunee qeerroodhaa 2,000 ni kennina isin 5,000 teessa yoo barbaadan achitti wal fixa wal ajjeesaa jechuu fedheene kanuma waan nan dubbachuu barbaadu dhiifama naa godhaa balleesse kana gidduutti. Wanti isinii galu qabu inni 5,000 awwalii tubaala na fideeni tubaala kaasee jiddaa kana na fiduudha inni 5,000 alkasana sawaaqaan jedheessu wanti angurri kun koo dhagaye inni garuu tubaala kaasee bishaa bichitii na fideetu 2,200 fudhate alkasana hin jiru waan ta'eef
Anggaasi kan dafdee musitu kafalee kana lamma ani beek maallaqa sin buftale maal jettee cinqirran jira billaan irra waan ta'e waan hin beeku qabu waan hin sobillee hin qabu. Asaatu duruu barbaade diree kana na godhani na gargaarsi hin jechuu wallaan dhugaarran jira ammas taanan sinamanuu dhiisaa malee keessa korabbitu beeka. Waan argine dubbachuu maaltu na geessare waan arge qofaman. Mataa dubbiitu humna yootuni akka wanni itti mataa jirtu mallaqa wanni hin arge kana lammaffaa Wi-Fi naan bannee waan jiraachitti dhufee dubbachuu danda'a ture bilbila na baransiisanii sila ummata waliin agarsiifnedha malee wanni akka miin poointiitti isiin kaastee haasaa jirtu waan biraa waan paarsonaalii akka dhuunfaatti ijoolleen sun kana nagoota jettee haasaa jirtu wanni irraa hubadhee illee hin jiru. Amma gara furmaataa maaltu furmaataatti osoo deebinii bareedaadha akka kiyyatti. Nagaan siniif haa ta'u dubbatuun danda'ama. Jirta akkam naguma dubbadu Marcos. Galatooma ulfaadhaa hundi keessanii yaa wanni isin asirra jirtanii fi furmaatuma barbaadu waan ta'eef rakkina hin qabu. Garuu waa tokkotu gaafii ta'e. Erga hiddanii jalqabuma silaatii namni tokko waan keessa darbe istoorii keessa darbe akka namaa galutti namni akka irraa waa barutti already mucaan kun si bira geettee jirti kana booddee waan taatus hin qabdu waan sodaatus hin qabdu. Mucaan kun immoo billaa jelaati. Osoo galgala sana arabni sun gaafa billaa sana itti qabatee jiru too duuteetti ta'e seenaa ishee raawwateera. Kanaafi amma wanni isheen keessa dabarte sidaati namni seeraan gaafii gaafate maaltu si mudate akka namni waan biraan irraa baru ijoolleen keenya biyya sana jiran booriftaaniif akkamitti akka of eeggachuu qaban irraa baruuf sidaa suuta jettanii gaafii jalqabaa maal keessa dabarte akkamitti manaa baate maaltu si mudate eessa dhatte piroosesii keessa dabarte sana utuu sirnaan himtee gaaffiin seeraan qarshiin irratti ba'e maalitti ba'e gaafii keessa dhufa ture wanti kun amma isin dhattanii dhumarraa gaafii gaafattan wanni tokko wanni sodaattan hin jiru Oromoon asirratti waan wal godhu qabu mucayyoon kun immoo gaafa dubbattu yoo ani dubbadhee waan akkasiitu narra ga'e yoo isin jedhe warti isin naquu ta'aa jedhu eenyu warti natti uummanni kun uumaa isin godhu lubbuu kee rabbi si baraareera amma kun qeeroo bira nama bira jirta nama waan sodaattu qabdu kana booddee gargaarsaaf yoo ta'e immoo Oromoon si bira dhaabbata garuu jaallattu jibbitu silaati utuu miidiyaa guddaan jiraate mucayyoon kun intarviyuu taati umurii kanaan biyya ormaa keessatti piroosesii sana keessa darbuu waan salphaa miti. Kanaaf jalqabuma gaafa gaafii dhiyeessitan nama tokko duwwaatu gaafatu akkam nagaa keetti nagaa jalqabaa qabee waan ishee mudate waan keessa dabartan daraddartee yoo Oromootti tokko nullee barumsa irraa arganne. Garuu inni kun dhufee yaada himaa inni sun dhufee yaada himaa mucayyoon himachuu sodaatti akka waan harka ormaa keessa jirtu. Sigale kanaafi waan seeraa godha gaafa goota waan seeraa waan namni waan raabaruu danda'u. Mucayyoo burjaageessanii ofii keessanii wal burjaageessan jechuudha. Kanaafi istoorii keessa dabarte waan ishee mudate doo waaqayyo ishee keessaa baase. Arabni sun billaa kaawwatee fuul duratti itti sirbaa ture jechuudha. Maal goote yeroo sanatti mucaa kana galaafatee ta'e kam goote? Amma immoo erga waaqayyo lubbuu ishee baate maatiin dhagaan uummata irraa baru waan keessa dabarte waan nama dhoksitu hin qabu. Tokkoon bakka akkasii gaafa geesse maaltu si mudate achi gaafa geesse yoo kana keessa gaaffiin sinii dhufa akkanatti ciitiin ba'aa ture jechuudha. Nama tokko waan sodaattu hin qabaatin waan keessa dabarte waan waaqayyo keessa dabarte hawaasa keetti madda. Arabnis waa siyaa godhu Oromoonis waa siyaa godhu. Ijoolleen lamaan suni si baasuuf miila guddaa taphataniiru. Ijoolleen sun lamaan jechuudha warri kan isa si fidan sun. Haa ta'u malee wanni isaan godhan sana waan beeknu hin qabnu isaantu beeka isaaniif rabbi duwwaa beeka. Nu namatti illee faraduuf isin teessan isin. Waa hunduutti akka furmaata argatu. Kanaafi mucayyoo ta'e gargaara yoo akkasumatti gaafiin gaafannu jettani waan baraan ofiisinaa konfiyuusin godhinaati akkasumatti gargaara yoo gargaaruu barbaaddan. Yoo lakkee immoo hubachuu qabnaa uummata irraa baratan immoo seeraan nama gaafii seeraan dhiyeessu nama gaafii gaafachuu danda'u akka mucayyoon hin burjaageessetti fidaati gaafadhaati istoorii ishee himatu. Kitaaba barreeffachuu dandeessi booriftaa mucaan kun seenaa ishee kana kitaaba utuu barreessite billaa keessa dabarte kana utuu barreessite gurgurachuu dandeessi ittiin jireenya ishee baafachuu dandeessi jechuu barbaadeef waan salphaan seenaa. Biyya Oromiyaa keessatti miti biyya Arabaa biyya Ormaa keessatti kan akkas taate waan ta'eef walii sodaatina. Wal sodaachuun kana kan nu balleessa jechuun barbaada. Dhiifama yoo isinitti baay'isa. Amma mataa miilatti dhiifamallee nuu godha namoonni illee bubbu'aara nama jala jirullee galcha mucayyoon baatee dheeroo bira geessee jirti akkaan dhufi akka malee dhufi
har'a sa'aatii meeqa baatee meeqa deemtee kana guutuu mee mucattii tana odoo gaafatanii waan wanni dhaa miti mucoorri 2,000 kafitu kamiillee numaa gala jedha kan achumatti dhiisaati. Mataa miilatti mucayyoo tana qarqaaru yoo barbaaddan awwala deeyni hambaa irraa kafala. Mucattiin isiidhaaf jettee 5,000 namarraa fuutee kafalte sunillee akka isii. Tamakka mucayyoo tanaati sammiitanii tana qarqaaruu miti. Yoo dhugaa rabbii ka dubbannu taate awwala deeyniin irra jiramu. Niyattiin sun nama hawaalaa irraa kafaltee birrii hadha booyaa jirti. Limmaan isiillee Oromoo boru tanallee ajandaa taatee gabbaate. 2,000 qeerroo kafala. 5,000 mucattii kafala. Mucattiin qarqaarraa yoo jettan kanaa waliin teenna. Kanaa mitoota nullee isin biraa buun. Haqa jirtu 5,000 mucattii dheengaddaa kafala. 2,000 qeerroo kafala. Achiin booda mucattii qaamaa baaftanii maal jettanii sodomaa rakkoon qabu awwala deeyinii irra jirtu irraa kafala. 5,000 kafalame. Uummata nama 30 irratti kafalame. Wanni shakkii qabu hin jiru. Risiitii illee ni jira. Mucattii illee ni